Akkam jirtan daawwattootaa fi kabajamtoota jaalatamtoota OIB irraa qophii Goda Wanjii qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Qophiin Goda Wanjii torbaanitti guyyaa tokko kan isiniif dhiyaatudha. Waa malee miti akkana jenne bakka nageenyi hin jirretti nagaya jaanii nagaya gaafachuun nagaya booreessuudha. Nutis mata duree kana wanni filanneef waa malee miti erga Itoophiyaan fedhii sabootaatiin ala maqaa kana fudhattee bara hedduu dabreeti jira. Barreen dabran hundi seenaa mataa isaa qaba. Haala amma deemaa jiruu fi carraa biyyattiin tun karaa dimokiraasii isii geessu sadi argatteeti jirti. Carraan akkanaa hedduun biyyoonni addunyaa hin argatan yoo jenne waan nama qaanfachiisu miti. Tokkoffaa bara 1970 keessaa mootichi Harree Sillaasee irraa gara mootummaa waraana Dargiitti yoo jijjiiramu carraa guddaatu ture. Lammaffaa bara 1990 takka Dargii irraa gara mootummaa wayyaanee hoogganamutti adawaa carraa guddaatu argatamee ture. Sadaffaa bara 2018 qabsoo dhiigaa qeerroo fi qarree Oromoo murni masaraa mootummaa Minilik seene kun carraa biyyattii sila argatte daandii dimokiraasii fi walqixxummaa sabaa fi sablammoota walii kabajuudha waliin jireenya waliif dabarsuu ganama gaafii keessa seeneeti jira. Rakkoon guddaan biyyattii harkaa qabu ture ammas muddee harkaa qabaachaa jiru siyaasaa sabboonummaa sabaatii malee siyaasaa biyyummaatii miti dhugaan jiru kana ta'ee osoo jiru warreen aangoo qabatanii masaraa kiiloo 4 san galanii jiran hundi dhugaa kanarraa ragaa ba'uu irraa gara karaa sobaa guddaa uumuuf akka rakkataa turan ammas itti jira. Qabsoon ilmaan cunqurfamtoota biyyattiin godhame mootummaa Harree Sillaasee aangoo irraa akka bu'an kan aangoo qabate humna waraana kutaalee hundaa keessatti walitti dhufe Dargii jechuudha maqaa baafatanii gaafiilee ummanni yeroo san kaasaa turan tokko deebii kennanii lafti tan abbaa qotatuuti erga ja'aniin boodatti qalbii ummataa hawwataa turan. Ejjennoon Itoophiyaa tigdem kalee miniidam jedhanii osoo baatii jaa hin guutin dhiiga ilmaan sabootaa dhangalaasan. Dura ta'aan paartichaatii fi hooggantoota gurguddaa wal ajjeesuu hojii furmaanni isaa eegalan. Koloneel Mangistuu Hayilee Maariyaamii fi Koloneel Atanfuu Abbatee saa'iba qaalii turan ijoollee isaanii fi maatiin isaanii mooraa tokko keessatti waliin jiraachaa turan. Kana jechuun namni bu'uura isaa hin qajeelin dhaabni isaa fi umriin isaa illeen turu jechuudha. Murni wayyaanee gaafa qabsoo hidhannoo gochaa ture rakkoo biyyattii rakkoo siyaasaa sabboonummaa malee tambiyyummaatii miti jaa ammanaa ture. Qabsoo isaafis bifa kanaan qindeessuu dhaabbilee garagaraa waliin tumsa qabsoo hidhannoo godhaa ture. Booda keessa erga mootummaan Dargii kufuu isaa erga mirkanaawe yaada ganama qabaachaa ture jijjiire bara 1985 adda bilisummaa Oromoo waliin yaadaan adda bahee wal mormii jabaa keessa gale. Adaawaa ijaaree OPDO bara 1989 hundeessuudhaan Finfinnee galee masaraa mootummaa bakka hiddi isaa dhiiga ilmaan saboota nagayaan dhangalaasuudhaan jiraatu seenaa gochuudhaan abboottii isaa habashoota irraa dhaaluu itti fufeedha. Shira garagaraa uume adda bilisummaa Oromoo abaa'oo mootummaa ce'umsaa keessaa akka bahu godhe umrii aangoo isaa keessatti wantoota garagaraa gochaa hammeenyaa hedduu ummata biyyattii irratti dalagee ture. Afaaniin haaromsa Itoophiyaa haa ja'u malee inninis carraa duraan dubbanne san qilee buusee booda dhukaasa tokko malee daandii irraa dhufee erga deebi'ee daandii duraan irraa maqessan itti mul'ate yeroo isaallee itti dabarutti dhugaa ganama saniif ragaa ba'uu isaa waan gaariidha. Waan hedduu nama gaddisiisuu fi xiqqii keessa nama galchu kan mootummaa amma bilxiginnaa kana jalqaba irratti ilma abbaa gadaa ammas ilmaan abbaa gadaa yookiin ganda ta'uudhaan siyaasa qophii ijoollee fakkaatu ida'uu jee afaan isaa addaan banuu akka jalqabe saa'iba qaalii ta'e Dr. Lammaa Magarsaa waliin
Atakkaaroo keessa galan guyyaan kuma tokko osoo hin guutin haadha kuma hedduu boojisuudhaan tarkaanfii eegale tokkummaa Itoophiyaa bilxiginnaan ganda irraa hanga mooraa teessanitti ni finna fiduu keenyas ragaan kaameeraa keenyaatu ragaadha erga jee bubbuleeti jira. Erga aangoo qabate rakkoo gurguddaa dhibbatakkaa fi 14 gahee jira. Muummee ministeera Abiyyi Ahmad paarlaamaa irra dubbatee jira. Rakkoon biyyattii mudate kun lakkoo isaan kana caaluudha malee kan inni dubbate kana ol akka hin taane namoonni beeka. Yeroo hedduu jeequmsa kana keessatti harka qabajee kan ture mootummaan nutis akkasitti tilmaamna turre amma erga wayyaaneen humna isii zeeroo tahee jiru kanatti maaltu nama fixaa jira abaawoo shaneedha. Abaawoo shaneen naannoo Beenishaangul Gumuuzii fi Gaambeellaa maal godhutti deebii sobaa fi qofa jettee waan biraa kutuu miti maqaa biraa itti baasuu qabna ture. Haalli naannoo san jiru hedduu yaaddeessaa ta'uu irraa kan ka'een mala garagaraa yeroo dubbatan argaa jirra. Bilxiginnaan Oromiyaa harka keessaa qaba mootummaa Suudaanii fi Kibbaa fi mootummaa Masrii harka keessaa qaba dhimma bishaan hidhaa haaromsaa kan jette shira isii hin goonu hin jirtu shakkii jedhuun irraa kan madde malee dhugaan jirtu. Saboonni naannoo sanii bara hedduu sabboonummaa isaatiin hedduu tuffatamanii akka namni ilaalamaa hin turre akka bineensa gaara galuutti waan ilaalamaa turaniif isaan gaafii mirgaa kan qabeenyaa if irratti guututti akkasuma if bulchuu fi abbaa tahuu qaban akka isaan dhibee sirna nafxanyaa haala amma argametti kan dhimma bahaa jiru hedduu ta'us rakkoo argame isiniif dhiyeessa malee amma deemsaa fuula dura Itoophiyaa dirgim billittee itti fufa. Talaga daawwattootaa fi kabajamtoota keenya qophii goda wanjii torbaanitti guyyaa tokko isin biraan kan geenyu arraaf asumarratti goolabna. Qopheessitee dhiyeessuun qophii tana tan isin biraan geesse Andaraartuu Shaamiti nagaan nuuf tura.